namni biroo ammoo tokkoyyoo waa jedheetiin jedhe namni sun akka nu bakka hin buune beeka. Tan akkasitti dhaabee bira dhufa. Kabraa ijoolleen teenne tawaa barsiiftan. Ijoollee muqaaranaa osoo hin taane ijoolleen tuwwan. Ta muqaaranaallee keessaa ijoollee teenne ta dhiyoo gara islaamummaa dhuftee rabbiin dandeettii kenneefi asirra barsiisaattan. Akkuma reebsheen maal jedhan takka ayata quraanaa ta'wiilaa fi tafsiira isaa hin beekne fassareen beeku laal jecha onni nama naasisu. Jecha amma reebsheen jedhan. Quraana ittuma dhiisaa quraana warruma danda'u kana dabarsa tafsiira isaa. Maal jennaan naasika jira, mansuuka jira, hadiisni illee mawduuca jira, mursali jira, munqaxii jira, abbaa beeku beeka kan. Kana ammoo warra danda'u dabarsa. Isin mazaafa qulqulluu wangeela barattan kagatanaan dura beektanii keessatti dogongoroota argitanii biraa dhuftan san keessatti dogongora jiru warra dogongoraaru barsiisa. Kun rakkoo hin qabu laamaani'a. Amma taateen ammoo barsiisni barsiisnu hundinuu ijoolleen teenne tagaree shahadaa jalatti argamtu mashaayikan dandeettii gara lamaa qaban kana jala nuu jiraachuu qaba baroomsi kun. Faffacaanee bakka bakkatti deebii amma bakka tokkotti halkan kaleessaa mana 2-3 argeen. Mana 2-3 arge keessatti deebii deebisa jedhee mucaan tokko matsaaf guddisii irraa waa banate. Deebisuu dadhabe. Ofi jibbaadhee nama ho'iitti bilbilee dhaqiitii mana ibaluu seenii jedheen. Ambar hojii kiyya rabbiin namni na hubatu warri rabbi na hubate malee. As bahee dubbachuun fedhu. Mana san dhaqiitii mucaan sun deebii dadhabe. Ustaazawwan irraa kaasuu dinnaan mana san dhaqii deebii deebisii jedheen. Islaamummaa maqaa balleessisaa wanni akkanaa kun. Soostuu sillaasee irratti ol dhaban. Soostuu sillaasee an waan hin dandeenye keessa immoo amma zaaf quddisuu hin beekuan. Qeesichummaan matsaaf quddisuu dubbatuu gaaf tokko maal jedhee matsaaf quddisuu ni jedhe gaaf tokko. Matsaaf quddisuu ni hullum yaanabbu'al maanbaab bicha saayhoon mammarmari ashaal jedhe. Dhugaan. Ofirra qaree haka marra julaalaa nafsi. Matsaaf quddisiin yoo keessa isaan beekin namatti taphata. Amaariffi isaatu faallaa wayiitii bara amaariffa lafarra hin jirre. Maal qiddaasee numarra qaddasaa bulanii maal namichi makka waggaa 40 taa'ee maaluma yaadde Itoophiyaa jennaan qixxaa godduu fi qiddaasee gaashita shoomee jedhe. Halkan sa'a 9 lafa ka'ee quddus jedha jedhe. Wanni biyya ofii martuu nama yaachisti yaadaa isiifa yaadee jedhe mukkure. Kanaaf inshaallah bifa kanaan akka deemnu isiniin jedhaa naa ulfaadhaa naa jiraadhaa galatoomaa. Mubaarakiin hundi keessanuu naa galatoomfadha. Haqiiqaa yoo sheekkawwama feetan naan jettaniin fudhadhaa. Ilmaan akkanaa qabaachuudhaan isinirraa boonnaa galatoom. Nama waan toltu hojjete galatoomi jedhaani gaafa inni hamtu hojjete illee qeeqa akkasuma rakkoo qabu kun. Jazaakumullah khayr ulfaadhaa galatoomaa galatoomi mubaarakii jedhaa. Miidiyaa takka illee kaleessa barattee miidiyaa takka asirratti argaa turre. Miidiyaa sanniin illee takheerii rabbi haa godhu. Sheekolee irra qopheessi duursi dura namni miidiyaa san bismillah jedheeti yaada irra kennu qabu nu'u. Dhagaa taasumaan himannaa bar karaamaa zamana kanaa bar. Wallahi amooraan dubbisuudhaaf attaa jira. Narri fadhe kaayiroo viidiyoo ishee irratti godhamu. Wallahi kan jaalladhu wallahi rabbi godhi jechuudha. Nutu seennee bismillaahi jennee gabaa banachoo qabnaa. Miidiyaan agartuu miidiyaan teenna. Quraanaa waa arginaanullee achirratti inshaallah awwala quraanaan asheerree akkasiin deemna. Rabbi si haalaaffisuu hamma taateen. Dogongoroota jiru eeggadhu waan diinii kan kee balleessaa eeggadhu amaanaa si jiruun beektaa. Haadha teettu qabrii jira, abbaa keettu qabrii jira, du'aa'ii kan keessirraa barbaadan. Ati nama du'aa'iin irraa awwaatamu yoo taate ammoo du'aa'iin tee jara bira geetti. Ati nama waa balleessu taanaan du'aa'iin tee illee baddi. Tanaaf hanga taateen of eeggadhu rabbi si haa guddisuu guddadhu siin jedha. Ustaaza kiyya uf xiqqeessitanii barataa keessanii ilma keessanii maadhaa keessanii suura makeetu fayyadamu akkana jechuun haqiiqaa wallaahi nafsiyyaa akkana mo'achuutu dhabamteetti zabana kana keessatti farhaanii kiyya rabbi ammallee galmaan si haa godhu. ربي قال ما نسيها بسم الله الرحمن الرحيم وانزل كن ربي سرّان فراتين بسم الله أبو ربي والسني كن سرّان فراتين والفور ربي كسين دي بسين المعالم ربي سرّان هاباس شيء منو شيء كا أكره جتشودا نبى ميرانا والله سفة صحابات إيرانا بدا مجاكنا أستاذ فرحانين أنا تمجاجرا وفقوان فيجا أسين كرانا جلاك براتينا والله سفة صحابات رأى جنان تواضع أكنالان تواضع ربي جزاك سني هذا ربي عمري سناديرس ربي هذا مرادك إنسان هاجم هاجم تو قدي باي بدي مالي نما الرب سه بيفهم جري هو جران
غرا غلينا مسن وربس وفما كيسن يامو ماتنا كيسن مباركين كانه يسن الرادوغان بربان كانه يسن الرادوغان كنا سنين نجن كنا جتون حقيقه تواضع غدا ادنا ما برسيبت نما كوما سدي يو خوابره تاتي نمني كنا دبرومسا كتابه توكو تدربيات كتاب نسمى لجنان ما زاد الله لعبد بالعفو الا اذا رسول لجنسن اتقى ما نم استاذ فرحان انا لربي نفسياتي انا هنافسه استاذ فرحاني يوم يسن الرابي ادوان براسن وما يسن الرابي ربي عالم يسني هاغو بسم الله بعزته وجلاله وبحكمته واني الربت سن الرابات امو اني اسلاما كيس حسين بسم الله اكا رسول الله عليه الصلاه والسلام نصرت بالرعب مسيره شهر جرانيمي يوم ذاتك سن ارجت بسم الله الرحمن الرحيم وفما شاهدها ديبت جولتي نتيسي ولي سجوات تند سانيتو اولين اللي جمالين اللي من جولتي ان ربنا حامل كيسو ملكايا والفات دا قلب غيا حاجات سمر ربي ولدت سنيها قبو وصلى اللهم وسلم على نبينا وشفيئنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسمان خالدي كان نبي كل غلطون فتشو بربادا مال جنان دوبا شيكوليتا اينم نكيومرا نجابيسا an khalidi wolin beku zatu fula isalen beku galato mi jeccho barbada dalagato allah marka dubai fite mali jo basbay re gunammo galato mi dubai ki ayi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz ki eda gala wallahi wa billahi annanarga surah ustaz abu farahani bi abu muazi ustaz amadi wanarge boyetti dani wara be setti dani wara ge godu eda manan jede ustaz hamza kuno nabrajulu manan jede ni wallahi alazim mana ko te durani ro ustazonni dare shahada kun Sagale satu Turki setar de ustazo dum ti akamitinu de kesa te ken islam mata te jere tani rabbu muri jara de so den bata to de dana jin mali ustaz hamza wajini wallahi ti tay manula kana keso ran sing jala da keso ke sani kuma qalbi barakallah jazakallah khair akabo dana jatal barbada la ustaz tima ma ga ya tafsiran qur'an استاذ فرحان ان رانون دبن استاذ فرحان وند دبته بكلامو غرا كي سواقاتين بكو ما بزات عفوا لله استاذ واتك انو بكر رابو رادو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته منغستي كن يبا كن جرتو اهلا وسهلا منغستي سيدي بنا كل تنغا منغستي تا والله مبارك جواب اللي انا تو كبير ردي ميلان كوبي بچامان ردي مان مبارك نما كسيتي متي بيتو سينو انيو سرا ديما بقى جابت دينته اتوكو نما ربي في رسوله دينته اتوكو ان الراوبين تو كيامتي كرا كيامتي مقاساتنا كما كان ينكانه بك جرتنو تدر كافرت فدادي نما دبرسك نجرو وبلسه ترو يساچو امانتيره تكو سام ديكم امو حاسبو دبته سنا اكا غاطامي نما برارا دبنان ولت تدني غدي سنفكا غارو بدورا سينغالي امو اسيوان دبرسو بربارو تو كوجرا فيديو تو ورابين تو رغما فيسبوك اتيني مجانسو نما قران والكاسه قران ني اجيسادا wangel fayyisa jede ergaawee dabarsee ture mucaan suni namni dhageetti qabdan warri hawaasa tura jirtan wallahi mucaan kun akkanni qabamu akkanni waan tokko irra gawu yoo irratti hin dalagne rabbi guyyaa qiyaama kan gaafatu beeka akka rabbi guyyaa qiyaama nu gaafatu beeka ijoollee muslimaa taatanii wajjin geemii ergattanii taphattanii itti kolfitan isiilee diina rabbiiti beeka walaa tarkanu ila alladhiina zalamuu fatamassakumun naaru jedha rabbi warra of miidhan warra kafaran itti maxxantanii wajjin nyaatanii dhugdanii wajjin taphattanii akka ibiddi isin hin gubne jedha rabbiin kana hawaasni hundinuu hin beeka waan ta'eef karaa gabaabaa amma sheekh riyaad wanni dalagamuu qabu gurbaan sun har'aa kaasee gadi bahee dhiifama gaafatuu qabu yoo dhiifaman gaafanne wallahi rabbi irraan gaafatu beeka namni keenya turkii keessa guutee jira naggaadeen turkii guutee jirti isin galaamti takkaa nuti quraanaaf wangeela wal bira qabne wangeelli ajjeesaadha quraanni fayyisaadha jenna nuti wangeelaaf quraana wal bira qabne kamtu haqarra jira kamtu haqa dubbata
وانجرو كيسا دبفني بري حواسك أجل كنا جنة ملي تكا أمانتينا ما نعرف سنوتي أمانتينا ما أعرف سورب بكال أوجو أمانتينا ما تكون هنتو نوتي وما تكون جنون برني دبفني كان حكا جرو حواسا جنة ملي نوتي أمانتينا ما تكون ربي كان أوجو مشان كرمو إتردبي وطام نو يدفرن حاكم براي نو يدفرن كناف نمني وانك أبو هندان غرباك وانا يو أفاني كبتشمني والله يبو ربي براتي يعني وربي ده يهون بيكو وانك ما كجت وان كان رد له حركاسي قربان اوليسون مقام مسلم اجر ميوده اتغاوتو ما كان فرتو انا في اسين